Akkam nagaa jirtu kabajamtoota daawwattoota koo bakka jirtan hundumatti nagaan koo isin haa qaqqabu. Lataa Labataan jedhama YouTube Elitu Tech irraa. YouTubein kun egaa warri yeroo jalqabaaf gara YouTube kana dhuftan YouTubein Elitu Tech waa'ee teknooloojii irratti wantoota rakkoo mudatan kallattii garaagaraatiin kan furmaata kennudha. Kunis afaan Oromootiin kan isiniif kennudha jechuudha. YouTubein Elitu Techis kan irratti xiyyeeffatu kallattiilee teknooloojii sooftiweerotaa fi haardweeroota garaagaraa irratti xiyyeeffatee afaan Oromootiin tajaajila kan kennudha jechuudha. Warri yeroo jalqabaaf gara YouTube kanaa dhuftanis subscribe gochuun hin dagatinaa. Guyyaa irraa kana egaa akkuma mata duree isaa irraa hubattan baatirii moobaayilii keenya yeroo baay'ee nu rakkisaa, chaarjii dafee fixaa. Kanaaf furmaanni isaa amman danda'e kallattii garaagaraatiin informationii soorsii riisarchoota hojjetamanii ta'an irraatii. Kana malees egaa kaampaanonni garaagaraa yookiin immoo kaampaanonni moobaayilii yaada isaan kennan irra dhaabadhee pooyintii 15 fi 15 wayii baatirii irratti dabalatee isiniif qopheesseera. Kana malees egaa namni hamma dhumaatti nu hordofee boonesii 4 itti nan dabalaaf jechuudha. Boonesii jechuun boo'eema baatirii kana wajjin wal ilaallatee yaada 4 baay'ee barbaachisaa ta'an moobaayilii keenya waan moobaayilii keenya keessatti gochuu qabnu waan 4 ittiin dabalaa hamma dhumaatti nu hordofaa. Qabxii inni tokkoffaan konnekshinii moobaayilii keessanii yeroo ittiin fayyadamnetti yookiin immoo yeroo faayidaa irra nu oolletti cufuudha. Kunis seetingii keessa galtanii konnekshin kan jedhu argattu. Konnekshinii keessa galtanii fakkeenyaaf waayifaayiin keessan biluutuuziin keessan banaa ta'uu danda'a. Kana cufuu qabdu jechuudha. Yeroo faayidaan alaa waan tokko waan isin hin fayyadneef kana cufuu qabdu, biluutuuzii cufuu qabdu. Dabalataanis more connection setting kan jedhu keessa galtanis nearby device scanning kan jedhu kanas ofii gochuu qabdu jechuudha. Kun isa jalqabaadha jechuudha. Kana malees yoo moobaayiliin keessan connection itti fayyadamaa jirtan ta'e yookiin immoo namaafis dabalaa jirtan ta'e flight moodiinis gaa baay'ee baatirii keessan seef gochuuf baay'ee isin fayyadaa jechuudha. Inni lammaffaa baakgiraawundiidhaan aappii baatirii keenya fayyadamu cufuudha. Innis seetingii keessa galla. Erga seetingii keessa galleetii app kan jedhu keessa gallee tokko aappii keessatti yoo ilaalle jechuudha. Fakkeenyaaf max app locker kan jedhu kana fakkeenyaaf yoo banee bantanii as bukkeetti kan argattan baatirii kan jedhu kun jira. Baatirii kana bantu. Baatirii kana ergi bantaniiti allow background activity kan jedhu kuni app can use battery in background. Background jechuun kan isin irra keessatti fayyadamtanii alatti keessatti ofii isaatii process kan godhu haa fayyadamuu jedhaa jira. Haa fayyadamuu dhennaan jedhee jira. Kana of gochuu qabnaa jechuudha. Hundi keenya hundasaa aappota hundasaa akkasitti cufuu qabnaa jechuudha. Yeroo isin jalaa fudhachuu danda'a itti yaadaatii ta'aatii isarraa balleessaa jechuudha. Sadaffaatti yeroo darbu display settingii keenya seeraan sirreeffachuudha. Kunis gaa settingii keessa gallee display kan jedhu kun jira. Display keessa gallee adaptive brightness kan jedhu kana yoo banne baay'ee gaariidha. Kun ofii isaatii laayitii ala jiruu fi laayitii moobaayilii keenya to'ataa jechuudha. Yeroo alli ifu ofii isaa iskiriinii ibsaa. Yeroo isin galgala ta'u immoo ofii isaa dukkaneessa. Kanaaf kun yoo kana ongootan bareedaadhaan jedha akka waan isiniif dhiyeessa. Kunis gaa kan inni fayyadu ofiisaa of to'ataa jechuudha. Brightness isaa dabaluuf hir'isuu isin hin barbaachisu. Yoo kana hin fayyadamtan ta'e immoo brightness kana amma dhumaatti yookiin immoo yeroo ifaatti amma ta'e tokko gootanii yeroo ifaa kan taanetti brightness isaa qannasuu qabdu. Kun faayidaan isaa biraas kallattii ija keenyaatiin illee ija keenya akka hin miineef baay'ee gargaaraa jechuudha. Kanaaf kana fayyadamuun gaariidha. Warri blue light filterii qabu immoo blue light filteriis fayyadamuun dagatina. Ija keessaniifis gaariidha. Dabalataanis baatirii keessan qusachuu irratti illee gahee qabaa jechuudha. Inni itti aanu immoo moobaayilii keenya irratti dark theme fayyadamu. Dark theme yookiin immoo dark wallpaper
yookiin immoo dukkanaa'oo jedhan dark theme yookiin immoo warra dukkanaa'oo kan ta'an fakkeenyaaf waan akka gurraachaa ta'uu danda'a isaan fayyadamu jechuudha. Yeroo baay'ee moobaayilonni Teknoo high wallpaper kan jedhu qabu immoo high theme kan jedhu keessa galtanii dark wallpaperii barbaadanii download gochuu dandeessu. Ani garuu Samsung irratti yoo isinitti agarsiise Samsungin isa mataa isaatii qaba. Tiimii mataa isaatii jechuudha. Fakkeenyaaf Samsungii keessa galee fakkeenyaaf kan Samsungii Galaxy Team jedhee jira. Amma download godhadheera jechuudha. Kana dura fakkeenyaaf as keessa barbaade dark team fakkeenyaaf kan gurraacha ta'an barbaadeen download godhadhee ture. Isaan fakkeenyaaf irra kaa'adhaa jechuudha. Fakkeenyaaf kana dura waan kaa'e kun amma akka kanatti amma gaarii natti fakkaata. Apply jedha. Amma yoon apply godhee dark theme dha jechuudha. Kunis baay'ee gargaara maaliif seetingota appota garaagaraa gaafa fayyadamnu ofii isaatii dark theme waan ta'eef dark jechuun wanta laayitii dabalataan gadhiisee baatirii keenya irratti miidhaa geessisu waan hin qabneef kunis gaa baatirii keenya seef gochuudhaaf baay'ee nu gargaara jechuudha. Amma akkuma agartanii kun amma dark theme naaf ta'eera. Bakka kun amma yeroo laaltanitti amma yeroo ammaa kana yeroo laaltanitti dark theme ifa baay'ee tokko ija koo sin miidhuu dabalataanis baatirii koo miidhuu jechuudha. Kun kunis gaa faayidaa isaadha jechuudha. Kanaaf dark theme fayyadama. Kana malees dark wallpaper yookiin immoo dukkanaa kan ta'es wallpaper fayyadamuu qabdu. Kunis gaa iskiriinii keessan qabdanii footoo kaachistanii gurraacha gootanii yookiin immoo dark wallpaper jettanii intarneetii barbaadanii download gootanii fayyadamuunis gaa mala tokkodha jechuudha. Okay, amma beekaan gara kanaatti deebisee akka seeraan isinitti mul'atuuf jedhee inni shanaffaan moobaayilii keenya daataa seever moodii irra kaa'uudha. Kunis seetingii keessa galla. Ergi seetingii keessa galleetii seetingii keessaatii fakkeenyaaf moobaayilii korratti baatirii kan jedhu barbaaddu isin baatirii kan jedhu keessa galtu. Amma ankoo irratti garuu baatiriin kophaa isaatti hin jiru device care kan jedhu keessa jira. Isa baneen baatirii kan jettu kun adda kanaatti hin jirti. Isheen nan banaa jechuudha. Adda kanaatti gaafa baatiriitti kana banu kana booda akka kanaatti na dhufaa jechuudha. Bifa kanaatiin ergi bifa kanaatiin na dhufee kun wantoota moobaayilii koo irratti baay'inaan persentiidhaan fayyadaman naaf kaa'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma silaa akka waan isin ibsee background irratti ilaalama. Fakkeenyaaf background irratti waan haarii nyaateera, telegiraamiin waan background irratti sa'aatii afur nyaateera, yuutuubiin daqiiqaa ammasii nyaateera, google playin guyyaa 5 wayii nyaateera torbee darbee kana keessatti jechuudha. Background irratti kan hundumtu background ani sila isinitti hime isa kanaaf fayyadaa jechuudha. Appota kana yoo cheeggotan background irratti amma akka isaan sa'aatii waan keessan nyaatan arguun ni danda'ama jechuudha. Okay, gara daataa seef itti gaafa dabarru daataa power kan jedhamu jira. Isarratti kilik gaafa goonu nuuf fidaa jechuudha. Fakkeenyaaf hamman koo filannoo sadii naaf fidee optimized medium power saving fi maximum power saving. Medium power saving yoo geessan baay'ee gaariidha. Maaliif appota fayyadamuu dandeessu limit godha wanta baay'ee. Maximum power saving immoo appota keessan hundumaa cufaa appota kan qafoo ta'an baay'ee xinnoo ta'an fakkeenyaaf kanneen akka bilbilaa miseejii wanni akka kaameraa waan akkasiin bicha akkasiin fayyadamtaniif garuu immoo sa'aatiin isaa fakkeenyaaf yoo moobaayiliin keessan guyyaa lama qabate gara torbee tokkoo fi wayiitti naannoo siin guddisuu danda'a. Kun yeroo baay'ee naannoo baadiyyaarra yoo deemtu ta'e maximum power saving kan jedhu kana fayyadamtu yookiin immoo moobaayilota Teknoo irratti immoo ultimate power saving kan jedhu natti fakkaata. Isarratti on gootanii yeroo fakkeenyaaf naannoo baadiyyaarra yeroo naannoo ibsaan jira deemtanii siin fayyadaa jechuudha. Inni maaliif bilbila duwwaa fayyadamtu miseejii naannoo siin gahaa yeroo dheeraa isiniif tura jechuudha. Kun kana daataa seever moodii irra kaa'uu dandeessu yookiin immoo asumaa gad adda kanaatti argamaa jechuudha. Daataa seever moodiin asirratti gochuun ni danda'ama jechuudha. Inni itti aanu inni jaaffaa lokeeshinii keenya yoo ittiin fayyadamnu ta'e lokeeshinii keenya cufuun dirqamadha jechuudha. Kunis kan argamu fakkeenyaaf seetiin keessa gallee seetiin keessaatii security kan jedhu kana keessa galee as bukkeetti argama. Location kan jedhu kana off gochuun qaba jechuudha. Locationis off gochuun qaba. Kana booda maaliif lokeeshiniin keessan background irratti yeroo itti nyaatu jira background irratti jira. Lokeeshiniin gaafa ifee taa'u connection mataa isaa waan barbaaduuf
saatalaayitii wajjin waan wal qunnamuuf isa kana hambisuudhaaf gargaaraa jechuudha. Kana of gochuun yeroo barbaadan bichaatti bantanii yeroo hin barbaannetti cufuun gaariidha jechuudha. Kana malees iskiriin rooteetii fayyadamuun sinirra hin jiru jechuudha. Maaliif iskiriin rooteetiin dhiibbaa mataa isaa irratti geessuuf kanallee of gochuu qabdu jechuudha. Inni torbaffaan yeroo turtii ifa iskiriinii keessanii iskiriin moobaayilii keessanii hir'isuun sinirra jiraachuu yookiin immoo iskiriin taayim aawutii keessanii kan gadi buusuu qabdu jechuudha. Kunis kan argamu dispilii keessa galtanii dispilii kan jiru keessa galtanii erga as keessa galleetii kun amma filannoon dhufeera. Filannoon kun yeroo baay'ee namoonni daqiiqaa 2 irra kaa'uu danda'u, daqiiqaa 5 irra kaa'uu danda'u jechuudha. Garuu baay'ee gaarii kan ta'u yookiin immoo taayimiin itti waanniin keessan ifu daqiiqaa 1 isaa gadi yoo ta'e baay'ee gaariidha. Maaliif kunis paawarii keessan seef gochuudhaaf baay'ee waan sin gargaaruu fi isaa gadi yoo ta'e baay'ee filatamaadhaan jedha. Fakkeenyaaf sekondii 30 ta'uu danda'a yookiin daqiiqaan tokko guddaan sun guddaa ta'uu qaba. Daqiiqaa yookiin daqiiqaa 1 fi isaa gadi yoo fayyadamtan baay'ee gaariidha jechuudha. Inni itti aanu 8ffaan auto update application keenya auto update application keenya cufuudha. Kunis gaa auto updating application keenya cufuu gaafa jedhamu yeroo baay'ee gaa Google Play yookiin immoo Play Storein aappota keenya yeroo baay'ee update godha. Kun immoo yeroo baay'ee qophaa'anii taa'u jechuudha. Updateedhaaf aapponni kuni kana aapponni update ta'uuf qophaa'anii ta'an kana yoo balleessine yookiin immoo auto update sana of yoo goone baay'ee gaariidha yookiin immoo filatamaadha jedha kaampaanonni moobaayilii oomishan kun gaariidha jedhu. Kunis Play Store keessa gallee ishee kanatti buuna ergi kana waan isa ishee kana garanaa kana argitan ishee masmara 3 kanatti buuna. Gaafa gadi buunu kana nuu fida. Ergi kana nuu fideeti setting kan jedhu kana bannaa jechuudha. Setting bannaa. Setting ergi banneeti auto update apps kan jedhu kun sinii dhufa. Auto update apps kan jedhu kana irratti click gootanii don't auto update apps kan jedhu irratti click gootu jechuudha. Kana booda auto update isaa sanarraa kaastu ofii keessan gaafa barbaadan update godhattu malee inni eegee update gochuun ofii isaa update gochuun qabu jechuudha. Kunis baatirii keessaniif baay'ee faayidaa guddaa qaba. Inni salgaffaan applicationoota laayitii fayyadamuudha. Applicationoota laayitii gaafa isin jedhu applicationoota laayitii yeroo baay'ee application laayitii gaafa kan hojjetamanii baay'ee salphaa ta'anii yookiin immoo aappiin isaanii bifa storage gurguddaa hin barbaanneen kan hojjetamu. Fakkeenyaaf yoo isinitti agarsiisee fakkeenyaaf laayitiin aappii baay'ee qaba. Laayitiin aappoota baay'eetiin hojjetamaniiru. Fakkeenyaaf laayit messenjeriin jira, laayit feesbuukiin jira, iimoon jira, tiwiiteriin jira, akkasumas aappoonni baay'een jiru. Laayit ettanii search yoo gootan Play Store irratti ofii isaatii isinii fida. Warra kana fayyadamuudha. Warra kunis gaa storagees ta'ee baatiriis ta'ee daataa keenyas baay'ee consume nuuf hin godhani. Kanaaf warra kana fayyadamuun baay'ee gaariidha jechuudha. Kanaaf warra kana fayyadamaa isiniin jedha. Asumaan kan isinitti himu garuu warri yeroo baay'ee fakkeenyaaf moobaayilii keessan irraa Facebook kan jedhu kan qabdan yookiin immoo aappiin hojjumaan dhufa yeroo baay'ee hojjumaan dhufa yookiin immoo irratti caanuu dandeessu. Facebook kan jedhu isa FE ta'ee kun isa iskiriin irratti agartan kana bifa kanaan kalarii kanaatiin isa dhufu akka hin fayyadamne tokko daataa konsuumiidha. Kan biraan immoo baatirii keenya baay'ee kan miidhuu fi baay'ee kan miidhudha. Kanaaf akka kana fayyadamne laayitii ishee kana fayyadama. Yookiin immoo kallattii garaagaraa browserii garaagaraa kanneen akka Opera fa'aatti fayyadama malee kanaan akka hin fayyadamne. Kanaaf isa warri qabdan settingii isaa keessa galaatii deactivate godha. Fakkeenyaaf yoo isinitti agarsiise an deactivate godheera akkuma jalqaba bareen jechuudha. Settingii keessa galee fakkeenyaaf yaa kun Facebook keetti kan agartanii disable godheera jechuudha. Sirriima isaa akka waan hin taanee fi disable godheera. As bukkeetti enable kan jettu kuni disable dha waan dhufuuf disable itti gaafa buutan disable sinii godha waan ta'eef disable godhama akka takkaamatti jechuudha. Hin barbaachisu baay'ee Facebook inni sana agartan kun inni asirratti agartan kun hin ta'u jechuudha. Kanaaf kana disable gochuu qabdu. Appoota laayitii yoo fayyadamtan baay'ee gaariidha waan hundumaafuu jechuudha. Kan biraan egaa
moobaayilii keenya irratti yoo ilaalle yeroo baay'ee namoonni yeroo baay'ee aappota garaagaraa karaa intarneetiidhaan irratti fe'uu madda isaanis kan hin beekamne yookiin immoo tolee geemota ta'uu danda'a kallattii garaagaraatiin aappota garaagaraa ta'uu danda'a irratti fe'uu jechuudha. Kanas gaa kallattii garaagaraatiin ijoolleen baay'een kun gaa yerootti kallattii garaagaraatiin baatirii irratti dhiibbaa fiduun jira jechuudha. Kanaaf aappii nu barbaachisne tokko moobaayilii irra kaa'uun qabna yookiin immoo kan nu fayyadne. Maaliifi aapponni sun tokko yeroo baay'ee aapponni soorsiin isaanii hin beekamne vaayirasii baatanii deemu. Lammaffaa istooreejii keenyas hin qabatu. Sadaffaan immoo akkuma nama isinitti himaa jiru baatirii keenya baay'ee miidhu. Kanaaf aappota hin barbaachisne irraa balleessuudha. Aappota barbaachisanii mayyuu immoo ittiin fayyadamne irraa balleessuun dirqamaa jechuudha. Warra nu barbaachisuun alatti warra biraa fayyadamuun gaarii miti jechuudha. 11ffaa irratti kan isinii kaasu immoo chaarjarii orijinaala fayyadamuudha. Chaarjarii orijinaala fayyadamu yeroo baay'ee kallattii garaagaraatiin chaarjarii orijinaala hin taane fayyadamna. Fakkeenyaaf moobaayiliin koo kun ampiirii mataasaaf vooltii mataasaa fudhata. Kanaaf yoo dandeessan chaarjarii orijinaala isaa wajjin dhufe bitadhaa. Kan baatirii dadhabsiisu keessaa tokko chaarjariidha. Innis gaa yeroo baay'ee ampiirii mataasaa fi vooltii mataasaatiin dhufa. Chaarjariin kun yeroo baay'ee namoonni baay'een kan chaarjariin isaanii yookiin immoo dhagaan yeroo baay'ee kan dhagaan isaanii jalaa yeroo baay'ee kan jalaa miidhamu dhagaan isaanii yeroo baay'ee kan jalaa miidhamu chaarjarii kan biraa fayyadamuudhaan. Kunis gaa oovariitti ta'uu danda'a irraa amma barbaachisu gahuu dhiisuu danda'a. Kanaaf kun immoo dhagaa keessan irratti dhiibbaa guddaa waan qabuuf kunis wanta irratti miidhaa geessu waan ta'eef chaarjarii orijinaalaa ala yookiin immoo kan isaaf kenname ala akka hin fayyadamne. Yeroo baay'ee karaa irratti argitanii rakkasa namni arguu dandeessu warra kan akka hin binne baay'ee gadheen isaaniidha bakka. Isaaniin akka hin fayyadamne orijinaal amma dandeessanitti maaliifi tokkoffaa fayyummaa moobaayilii keessaniifis baay'ee gaariidha. Dabalataanis gaa fayyummaa dhagaa keessaniifis gaariidha jechuudha. Kanaaf yoo kana fayyadamtan baay'ee gaariidha. 12ffaa irratti kan isin gaarsu immoo chaarjii keessan kompiitara irratti gonkumaa akka hin goone. Kompiitara irratti chaarjii keessan akka hin goone hin dadhabsiisa waan ta'eef jechuudha. Yeroo baay'ee cheek gochuu dandeessu. Chaarjii keessan kan kompiitara irratti fudhatee fi kan ofiisaa orijinaal irratti chaarjistan laayifii namanii turuu jechuudha. Inni kompiitara irratti ta'e dafee isin jalaa dhuma. Kanaaf amma dandeessanitti sookettii mataasaa fi keebilii mataasaatiin chaarjii gochuu yaadaa malee kompiitara irratti chaarjii hin godhina. Kun gorsamaa miti. Yoo baay'ee rakkattan ilaa kanaan fayyadamina. 13ffaa irratti immoo moobaayilii keessan kana darbee riistaartii godha. Darbee kan isin fakkeenyaaf torbeetti al tokko torbeetti al lama ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee kuni maaliif gargaara? Moobaayiliin fakkeenyaaf kompiitara yoo inni biizii ta'e riistaartii gochuun akkuma barbaachisu moobaayiliin keessanis akka riifresh ta'uu fi torbeettis ta'e torbeetti al tokko lamas ta'e riistaartii gochuun barbaachisaadha. Kunis gaa ogeeyyii wayii moobaayiliitiinis hin gorsamu yookiin immoo warri kaampaaniin moobaayilii kana ni gorsu jechuudha. 14ffaa irratti immoo moobaayilii keenya yeroo dheeraaf chaarjii gochuu dhiisu. Kun Itoophiyaa keessatti kan baay'ee baratamedha. Chaarjii moobaayilirra godhanii buluu irra kaanii dhiisuu kun barbaachisaa miti. Gonkumaa jechuudha bakka. Moobaayilii keessan amma ta'e irratti chaarjii godhaa malee gonkumaa chaarjii irra hin bushiinaa. Maaliifi kunis baay'ee chaarjii keessan moobaayilii keessan irratti dhiibbaa qaba. Dabalataanis dhagaa keessan irrattis dhiibbaa qaba. Maaliifi oovariitti ta'a. Fakkeenyaaf dhumarratti boonesii irratti isiniif naasa'a. Boonesii irratti yaada kana isinii naasa'a garuu ammaa fi maalumaafuu chaarjarii keessan irra keessanii yookiin immoo yeroo dheeraaf yookiin immoo sa'aatii jedhamee olitti irra hin kaa'ina. 15ffaa irratti kan isiniif kaasu chaarjarii rakasaa bituu dhiisuudha. Kana isinii kaaseera. Chaarjarii rakasaa yeroo baay'ee keessi isaanii kaappaasitaroonichi keessa jiran wantoonni garaagaraa fakkeenyaaf wantoonni moobaayiliidhaaf fayyadan akka miidhamneef wantooti gargaaran hir'uudha yeroo baay'ee jechuudha. Chaarjaroonni rakasaa silumayyuu rakasuun isaanii sababa kanaadha jechuudha. Kanaaf warra kanatti bittanii gonkumaa akka hin fayyadamne jechuudha. Egaa daawwattoota koo amma deemee boonesii irra ga'eera. Boonesii kana garuu kan ilaaluu danda'u kan isiniin jedhe amma kan raawwatedha. Innis warra sabiskiraayib godhe jechuudha. Warri sabiskiraayib hin goone warri sabiskiraayib gootan baay'ee galatooma. Warri sabiskiraayib hin goone immoo sekondii 5 isiniif lakkaa sabiskiraayib gootan deebitu jechuudha. 5 4 3 2 1 0 sa'aatiin keessan dhumeera. Warri gootan baay'ee galatooma.
akkasumas gaa warri viidiyoo kana jaallattan laayikii gochuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessaniif akka gahu sheer gochuu hin dagatinaa isin jedha. Gara boonisiitti darbeera. Gara boonisii arraa keenyaatti gaafa darbu boonisiin arraa keenya kun qabxii 4 qabaachuudha. Wayima baatirii irratti dabalatee kunis gaa namoota gurguddoo yookiin immoo saayintistootaan kan gorsamudha. Dhagaa moobaayilii keessanii persentii 15 hanga 90 gidduu yoo ta'e baay'ee gaariidha. Tokko zeeroottis gadi buusuun qabdanii, lammaffaan immoo 90 ol hin dabarsinaa. Kunis gaa saayintistootaan kan gorsamu yookiin immoo dhimma kanaan warra ilaallatuun kan gorsamudha. Kana gidduu yoo ta'e baay'ee gaariidha jechuudha. Yeroo yerootti chaarjii gochuudha malee chaarjii irra yeroo dheeraa tursiisuun leegaa waan inni ta'u faayidaan isaa ammasumatti baay'ee miti jechuudha. Pointiin boonisii keenya lammaffaa irraa ji'a 3tti al takka zeeroo gootanii chaarjii keessan zeerootti gadi buustanii deebitanii immoo 100 gootu yeroo sumaa jechuudha. Amma zeerootti fayyadamtanii zeeroo gootanii cufee amma immoo persentii amma 100tti yoo gootan kunis nageenya baatirii keessaniif baay'ee gaariidha jechuudha. Ji'a 3tti takkaan isin jedhee. Pointiin sadaffaan moobaayiliin keessan free space yoo qabaate baay'ee gaariidha. Kunis maaliif gargaara? Moobaayiliin keessan gaafa wanta baay'ee raan godhu yookiin immoo miimoorii irra wanta jiru fakkeenyaaf 2GB raan gochuu fi 32GB raan gochuun garaagara. Kunis dhiibbaa baatirii irratti qabaachuudha. Amma raaniinsaa yookiin immoo wanta inni piroosess godhu baay'ataa deemeen ammantaan baatirii konsiim gochuu isaallee dabalaa waan adeemuu fi wanta kana fayyadamuun isinirra jira jechuudha. Inni dhumaa screen saveriidha. Screen saverii akkam fayyadamne screen saveriin yeroo baay'ee gaafa chaarjii irra kennu yookiin immoo bifa sa'aatiitiin erga bilbileen cufamee booda kan dhuftu sun illee dhagaa keenya kan fixuufidha jechuudha. Egaa daawwattoota koo guyyaa har'aa kana waa'ee baatirii irratti wanta isiniif qopheesse akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Egaa isinis maloota amma isinitti hime kana yookiin immoo falan amma isinitti hime kana fayyadamtanii baatirii keessan gaa yeroo dheeraaf akka turuu fi umurii baatirii keessanii akka guddiftaniif carraa isiniif ta'a jedheen yaada. Egaa YouTube koo kana namoota biraa akka gahuuf sheer gochuu akka hin daganne karaa Facebook keessanis ta'e kallattii garaagaraatiin sheer gochuu hin dagatinaa. Facebook irratti nu argachuu dandeessu karaa Facebook keenya LL Tech kan jedhuu fi karaa Telegramii keenya immoo L2 Tech. Kana malees karaa Instagramii keenya Lataa Labataa jettanii sarchii yoo gootan isiniif fidaa. Egaa daawwattoota koo yeroo dhufutti immoo sagantaa bareedaa baay'ee sarpiraayiz taatan isiniif hin qopheessa. Egaa daawwattoota koo baay'een isin galateeffadha kana ilaaluu keessaniif. Namoonni yaada qabdan kallattii garaagaraatiin wanti kun utuu fooyyee jettan, kana malees gorsa dabalataa kan qabdan komentii keessatti naaf barreessaa. Yaada dhuunfaas ta'e kallattii garaagaraatiin wantoota darbuu qaban illee dabalatee fi wantoota akkamitti akka wantooti darbuu qaban gorsaa fi wanta garaagaraa kan qabdan naaf barreessuu irraa duubatti akka hin jenne isiniin jedha. Baay'ee galatoomaa, nagaan tura.